oduu ammi oduulee biyya keessaatiin isiniif eegalla dura godina Walloo Dasetti guyyaa irraantanaa balaa konkolaataa mudateen namoonni 12 du'uun namoonni 47 miidhaan hamtuun qaqqabdee jirti. Biyya teenya keessatti balaa konkolaataatiin akka addunyaatti biyyoota tokkoffarra jiru kan balaa konkolaataatiin namoonni 100,000 lakkaa'aman du'uudha. Kun maaliif ta'e jennaan eegumsa tiraafikaati. Dhaba daandiiti yookaan xiqqeenya daandiiti, daandii waan hin qabneef. Akkasuma tasadaffaa shufeerotiinis waan dhuydee quuftee ooftuuf amala adda addaa bartee saniin jechuudha qoma if adoojjitee sammuu if adoojjitee qoma if tortorsitee waan ooftuuf balaan konkolaataa kun baay'ina wana ta'a. Qabxii sadeenanis ni kaase kana tokko tiraafikiinis eegumsa gahaa godhaan jiru. Lammaffaa biyyi teenya daandiis hin qabdu, daandiin si xixiqqishaa akka xurree saaskilii deemuuti. Tan sadaffaa ammoo shufeerotiinis hanqina guddaadha qabdi. Amala adda addaatiin dhugaatii garaagaraatiin sammuu if miitee waan deemtuuf kun hundi balaa konkolaataatiin namoonni guyyaa guyyaan dhumaa jechuu irra guddatti biyya teenya keessatti wanti namni dhumuun balaa konkolaataati. Balaa konkolaataa kana sadeeniin dhufaa jechuudha. Qadara ta'ee osuma jiru ammoo akkaataa kanarra dhaabbannee ilaaluu dandeenya. If eeggannoo godhuunis baay'ee gaariidha akkuma jechuudha. Beeynutti kan rabbiin nu beeksisetti baranneetis barnoota harkaa qabnu. Kanatti aansuudhaan biyyi teenya ammallee qophiin isii ulaa galaanaa akkamiin argannaadha. Ijji isiin takkitti laalaa jirtuu fi kallattiin isiin agaraa jirtu ulaa galaanaati. Kanammoo kallattumaan nuti asab keenya ni deeffannaa yaada jiwaan qabaniif waraanaas guyyaa guyyaan eebisiisaa jiranidha. Kana oduuleen biyya keessaa qabanne kanumaa fakkaatume kara oduulee addunyaa tanarraan tana addunyaan guutuun laalaa jirtu. Isin geessu yookaan isin dabarsu. Haasaa Tiraambii irra walgahii idil addunyaa ta'u walii gala mootummoota gamtoomanii irratti taasiseen waa'ee dura Ameerikaa haasa'ee jira. Daangaan Ameerikaa kana booda hin sarbamu jechuudhaan dubbate. Ameerikaan tan Ameerikaanota qofaati. Biyyoonni hundi lammiilee isaanii akka asirraa ittisaniif niin dhaamsaan dhaamaa fi niis niin jajjabeessa jechuudhaan yaada isaa kana jechuudha kaasee itti dabaluun ammoo biyyoota lammiileen biyyoota alaa walakkaa Ameerikaa caaltuu jechuudha caaltuun as keessa jirti. Amma hayyamamuunis ni danda'amaaf garuu ammoo sarbama daangaa fidan rakkoo garagaraa fidan hawaasa balleessaa jiran jechuudhaan kallattiidhaan kana kaa'ee jira. Ammoo akka jechuudha waa'ee daangaa irratti waa'ee lammiilee biraa haasayetti dhugatti waan addaati. Yaanni inni kaase kun yaada nama dulloomeetii fi uummata wallaalaa Afrikaanonni ittiin Afrikaanotaa fi biyyoonni jiddugala akka namni wal keessa yaaneef lafa teenya namaan gurgurru paaspoortii teenya namaan kan inni maarreenju namaan kan kanatti qajeelchaa jechuuf fuuldura kallattii kanaan yoon hin anna jechuudha. Aangurraa kotees kana yaada kanaan socho'aa waan jee hawaasa Ameerikaatti dabarsee fakkaata. Kun ammoo gara jechuudha biratti oofaa jira. Kanaaf ittiin milkaa'u jennaan siif milkootu jennaan kanaan xumurra karaa haasoo kaan itti deemnu Chaayinaan jilaal waa'ee Chaayinaa irratti bubbeen gurguddaan Chaayinuma keessaa kaati. Chaayinaan rakkoos ni qabdi jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluun waa'ee Raashiyaan lola dhaabuu lola isii duraan guyyaa lola eegaltuu Yukureen wajjin Awurooppaa wajjin guyyaa 2-3 xumurtii bagalmaa fiinxa baatee jechuudhaan dubbachaa turanii ammoo waggaa meeqatti fudhataa jira waan akka xumuruus hin dandeenye injifachuus hin dandeenye jechuudhaan kaa'ee yeroo Raashiyaan Awurooppaa hunda lolaa jirtutti biyyoonni Awurooppaa gaazeetii jechuudha Raashiyaa irraa bituun kun salphina keessanii salphina keenya jechuudhaan kaa'ee jira. Zeeta irraa bitinaa jechuudhaan ayija ammaa dura dabarsaa jira. Erga buutiin naganee jechuudhaan yaadachirraa kaasee arraas asumarratti haasaa taasise. Itti dabaluun Palestaayiniif beekamtii biyyummaa Tiraambii kennuun Hamaas badhaasuudha jechuudhaan Hamaasiif badhaasa jechuudhaan akkasi kaa'ee Hamaas gaa'isaan garee shoorarkeessota jechuudhaan kaa'ee akkasuma ispoonsarrii shoorarkaa addunyaa tokkoffaan Iraan jechuudhaan kaa'ee kana booda ajajoonni Iraan hedduu jechuudha nu wajjiin hariiroo hin qaban irraa dhaabbanna jechuudhaan dubbatee akkasuma Iraan yoo dhowwuu barbaanne nuti meeshaa waraanaa Ameerikaa meeshaa waraanaa lafa jalatti guddaa qabdi ammoo dhowwuu hin barbaanne dhowwuu waan hin barbaanneef dhiifnee jechuudhaan ammas dubbatee jira. Waa'ee Iraan irratti irra deddeebiin dubbate waliigaltee nukuleera Iraan irra jechuudha. Kanarratti akka gaariitti yaada kannee jira. Ammoo Iraan sodaa inni irraa qabu akka gaariitti ibsaa jechuudha haasoo kanarra. Sumaan Iraanis akka deebisaa laattuuf abdii qabnaa jechuudha. Maaliif pirezidaantiin Iraan walgeessan keessatti argameetis jira. San booda mootummaan jechuudha Iraan ibsa kennuus ni dandeenya nuti
kanaan wanan gootu agartee miti nuti lafatti ibidda guddaa qabna waa takka waan nurraa fiddan hin qabda jettanii akka deebituuf jedhan ni beekna inshaallah. Itti aansuudhaan allola gurguddaa torbaan xumure hanga ammatti lola nam tokko xumuruu hin dandeenye xumuruu danda'ee jira jechuudhaan dirqumaan badhaasa noobeelii nageenyaa fudhachuu deema inni dirqumaan hin fudhadhaa ittuma dhiibachaa jira jechuudha. Kana maaliif hin xumurre kan inni xumure kam agarreewu karaa Raashiyaatiif Yukureen hin xumurre kan Kuuriyaa kibbaatiif Kuuriyaa kaabaa hin xumurre kan kam xumuree mee kan inni dubbatu kanuma Hindiyaatii fi Paakistaan laga xiqqaa tokko irratti daangaa irratti wal lolan kana kan inni dhaabee jihaasu torban kabiraa kan Poolaandii fi Maangooriin ammaas walii jiran meeta mitan inni haasawaa dheeraa walgahii kanarratti taasisee akkasuma yeroo dura seenu walgahiillee qoosee jira hooggantoota walgahii kana irratti hirmaatan hedduutti qoosaa ture yoon jechuudha guutuu isaa haasoosaa isni himee haasoma isaatiin jechuudha oduun teenya dhumti jechuudha. Kanaaf waan mootummoonni jechuudha gamtoomanii jaanis tokko tokko jechuudha irraa isni haasaa isaa yeroo biratti maaliif jennaan sababni ganaadha mootummoonni hundi gaafilee garaagaraa gaafachuu ta'an waan ta'eef kana hunda oduulee biraatiin jechuudha isinii deebina. Kanatti aansuudhaan mootummaan Turkii Erdogaan Israa'el West Baankii fi Gaazaa qofarratti hin dhaabbanne Libaanoon ni dhooyte, Yemen ni dhooyte, Siiriyaa ni dhooyte, Iraan illee dhooyte. Kun ammoo naannolee nagaya dhoorkuu fi addunyaa of sodaachisuu isiitii jechuudhaan kaa'ee guyyaa guyyaan ammas guyyaa hunda lammiileen jechuudha Falastiin miliyoona 2.5 qe'ee isaanirraa buqqaa jira kiiloomeetira 360 ol kan fagaatu. Kun duguuggaa sanyiitii fi namummaa hunda dhabamsiisuu barbaaduu fi nagaya naannoo dhoorkuudha jechuudhaan dubbatee Qatar illee waa'ee Qatar irratti balaaleffannaa fi akkaataa Qatar dho'es irra deebiin dubbatee jira. Itti dabaluun biyyoonni hanga ammatti beekumtii biyyummaa Falastiniif kannan galatoonfachuun biyyoonni hin kanninis irra deebiidhaan akka kannan dhaamsa dhaameef jira. Kannaa jechuudhaan beekumtii biyyummaa Falastiniif kannuu hin sodaatinaati kannaa warroottan haftan kannaa warri kannee jiru immoo galatoomaa jechuudhaan dubbatee akkasuma ministeerri dhimma alaa Suudii fi mootummaan jechuudha Faransaay Maakroon waliin ta'uudhaan qindoominaan hojjechaa jiran waa'ee biyyoota lamaan irratti jechuudha akka gaariitti waan nama boonsu hanga ammatti biyyoota 8 immoo kanaatu beekumtii biyyummaa kannanii jiran. Chaayinaan ammoo bara 1988 kannuu isii beeksiftee jirti. Akkasuma Keeniyaallee bara 19 meeqa keessa kan ta'e isillee kannuu beeksiftee jirti. Ammoo nagaya naannolee lamaanii ni hawwinaas ni jaalannaa akka isaan nagayaan rakkoo furatanii nagaya ta'anii barbaanna jechuudhaan dubbatee mootummaan jechuudha. Akkasitti biyyoonni hundi akka kanaan nuti asumaan dhaamsa dabarsuu barbaannaaf kannaadha yennaan sodaa takkaan malee Tiraamp eegaa turaniin see hanga ammaan tana warreen kanneen haa kannanii biyyoonni jechuudha Awurooppaan ijoodhaaf eeggattu hundi beekumtii biyyummaa Falastiniif kannanii jiran. Kana booda dhiibbaan hedduu taasisaa bara beekumtii biyyummaa Falastiniif biyyoonni 193 keessaa yoo 140 fi waa kannan akkuma dhengata sagalee 142 sagalee kannan sanitti beekumtiidhaas kannan waan gaariidha. Ammoo qondaalli jechuudha UK tokko dubbatee jira. Alaabaan tun alaabaa Hamaasii miti jechuudhaan hawaasaati malee deebisee jira. Kun sirriidha. Tiraamp ifumaa jechuudha rakkoo uumuu fedha malee jaarsi dirqiidhaan noobeelii nageenyaa fudhachuu. Waa'ee qoricha sammuu nama adoochuu irrattis Tiraamp qorichi biyya alarraa karaa keenyaa ergamaa jira, hawaasa keenya balleessaa jira seenee bidiruudhaan. Kanaaf nuti qoricha bidiruu keessatti fe'amee as deemu kana guutuu dhaabuu qabnaanii dhaabnaa jechuudhaan dubbatee jira. Illaan gaazniin asumarraa achi ergama, zeeninis asumarraa achi ergama, qorichi sammuu nama adoochuulleen asumarraa achi dhaqa. Akkas taanaan biyyoonni faranjii kunis barwaata hin qabu jechuudha. Kana dhoorkuun sirriidha. Kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ammaas Roobiyoon akka jeetti irra caalaa jechuudha keenya amantii teenyaa fi maatii keenya jechuudhaan dubbatee jira. Waa'ee amantii ciminaan gartee amantiin akkatti jabduu waa hundarra akka amantiin nama jabduu taate asirraa hubachuu hin danda'u. Aansuudhaan Suudiin guyyaa kabajaa biyyoolessa isaanii 95ffaa geessachaa kabajachaa oolanii ammoo kabajuma guyyaa gammachuu isaanii keessa gadi tokko dhufe muftiin biyyattii kan waggaa dheeraaf biyya tajaajilaa ture du'aan addunyaarraa boqotan kunis gadda isaanii dhagame ibsachuudhaan mootii Mohammed bin Salmaan awwaalcha isaanii irratti dhiyaatee janaazallee irra salaatee Madiinatti argamuudhaan gaggeessanii jiran. Rabbi rahmataa godhuuf jannata naa qananiisu daa'ii guddaa duutii aalima du'a aalamaati. Kanaaf isa caalu rabbi bakka haabuusu hawaasa musliimaa hundaaf jenna bakka nu haabu. Oduuleen ammaaf qabannee dhufnee cuunfinee kana fakkaata kan biraatiin hanga deemnutti oduuleen gaa hedduudhaan walga'iin xumuramtutti walga'iin guyyaa lamaaf haa deemsifamte yoo ta'u
insha Allah oduulee biraatiin godhu deemnutti share godhuudhaan facaasaa mallattoo gurraatti na tuquudhaan subscribe godhuu hin dagatinaadha. Kana booda warri lixaatis tiraambii ilaallata waan ta'eef warri irraa hubataa warri asirraa achi baqachuu deemu waa hubachuun hin jedhi yaada. Assalaamu alaikum.